Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! Xumura waancaa addunyaa irratti Speen Arjentiinaa injifachuun kubbaa miilaaf injifannoodha jechuu dandeenya. Yeroo dabalataa keessatti Ferran Torres galchuu fi Rodriin waancaa addunyaa ol kaasuu kanneen argan Arjentiinaatu kaasuu qaba ture jedhanii waan gaabban hin fakkaatu. Speen Arjentiinaa injifachuun waancaa addunyaa dhiirotaa yeroo lammaffaaf ol kaasteetti. Ilaalcha kamiinuu kuni qabxii sirriidha jedhu namoonni baay'een. Gareen inni cimaa akka moo'ee shakkiin takka hin jiru jedha dursaan taphattoota duraanii garee Ingilaand Alan Shearer. Jalqabaa hanga xumuraa Speen kubbaa to'atte isaanitu kubbaa taphataa carraa uumaa ture. Akkaataa taphataniin kun firii kubbaa miilaati Ispeeniif ni mala. Speen kubbaa parsantaa 65 to'atteetti. Kubbaawwan 20 goolitti rukutte keessaa 11 kallattii isaanii eeggatanii turan. Gama kaaniin karri eegaa Speen Unai Simon tapha 8 keessaa yeroo 7ffaaf osoo gooliin ittiin seenin dirree keessaa bahe. Kanaanis badhaasa Golden Glove jedhamuu fi karra eegdotaaf kennamu badhaafame. Waancaa addunyaa 2026 irratti Speen irratti goolii tokko qofatutti seene. Kuni garee injifatu kamuu biratti isa baay'ee xiqqaadha. Speen karaa hundaan Arjentiinaa caalte. Kubbaa miilaa sadarkaa idil addunyaatti taphatamuuf darbuun cimaadha. Speen garuu isarraa fagoo jirti. Isaan shaampiyoonii addunyaa Oloompiikii fi Awurooppaatti waancaa addunyaa dubartootaas injifataniiru. Gareen biyyaalessaa dhiiraa isaanii dorgommii hundarratti taphoota 38 irratti hin mo'amne. Gareen Awurooppaa biraa osoo hin mo'amin akkana fagoo malee hin jiru. Speen tapha jalqabaa waancaa addunyaa baranaa irratti Cape Verde waliin goolii malee adda baanii turan. Waancaa addunyaa bara 2010 irratti Siwiizerlaandiin tokko duwwaan mo'uun eegalan. Waancaa lamaan irratti mo'icha malee eegalanii waancaan xumuran jechuudha. Xumura waancaa addunyaa irratti taphattoonni kubbaa si'a 100 yookiin isaa ol dabarsan 3 qofadha. 3 keessaa 2 taphattoota Ispeenitu gaafa dilbataa galmeesse. Rodriin si'a 101 akkasumas Pau Kubaars 121. Miseensota garee biyyaalessaa Speen baay'eef kuni jalqabbii fakkaata. Taphataan ganna 19 Kubaarsiin taphataa ol adeemaa dorgommii kanaa yoo jedhamu, michuun isaa Baarsiloonaa Laamiin Yaamaal immoo fuula duratti waan gaariitu isa eeggata. Yaamaal umrii isaa 19 fi guyyaa 6tti xumura waancaa addunyaa irratti taphachuun taphataa dargaggoo sadaffaa ta'eera. Isa dura Peelee bara 1958 akkasumas Giuseppe Bergomi bara 1982 taphataniiru. Amma inni ol adeemaa sadaffaa waancaa injifatedha. Arjentiinaan ni hanqatte. Xumura waancaa addunyaa kanaa irratti Arjentiinaan walumaa gala kubbaa 464 dabarsite. Speen immoo 852. Karri eegaa Arjentiinaa Emiliano Martinez kubbaa 11 oolche. Kuni daataan akkanaa erga galmaa'uu eegaleetti xumura waancaa addunyaa irratti kubbaa danuu deebifamedha. Gama kaaniin waancaa addunyaa waggaa 4 dura kan kaasanii fi baran walitti aansuun mo'achuuf kan turan warri Arjentiinaa gahumsa gaarii hin mul'ifne. Arjentiinaan tapha xumura waancaa addunyaa irratti daqiiqaa 90 keessatti kubbaa tokkollee osoo goolitti hin rukutin hafuun garee jalqabaa taateetti. Yaaliin jalqaba taasisan daqiiqaa 117 irratti Lionel Messiin kan taasisedha. Arjentiinaan waancicha dhabdeetti. Erga fiishkaan afuufamee booda wanti mul'ate kabaja isaaniis dhabuu namoonni baay'ee akka yaadan godheera. Taphataan Arjentiinaa Fernandes kaardii lama walumatti kaardii diimaan dirreedhaa baheera. Erga taphni xumuramee booda immoo taphataan Arjentiinaa biroo Paredes taphattoota Speen kanneen akka Rodri, Gavi fi Borja Iglesias akkasumas miseensa garee isaa Noel Molina waliin yeroo lola seenu mul'ateera. Tapha booda leenjisaan Arjentiinaa Lionel Scaloni tapha booda ibsa miidiyaaleef kennaniin imimmaan buusaa gahumsa garee isaanii dubbataa ture. Garuu garee cimaatu nu mo'ate jechuun amane. Hanga daqiiqaa 85tti nu caalanii taphatanis osoo taphataa 11 dirreedhaa qabna ta'e silaa waan mudatuu malu baruu nan jaaladha ture jechuun waa'ee Fernandes dirreedhaa baafamuu dubbate. Injifachuun isaaniif mala kuni haqa jirudha jedhan. Arjentiinaan taphichi gara yeroo dabalataatti akka ce'u gootus kuni dadhabbinna isaanii hin dhoksu. Waan mudate irratti warra Arjentiinaa homaa komachuu hin qaban jedha karri eegaan duraanii Ingilaand Joe Hart. Viidiyoon keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanalii kanaan gammaatti subscribe yoon goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatina. Deeggartoonni Speen eessa jirtu yaada keessan koomentii keessatti barreessa. Hanga viidiyoo birootiin yookaan sagantaa birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.